rakkoon qabu akkuma ati jette rabbi ada waan beeyta anan murtees biuti rabbi ada murate isniyaamutu rabbi isnaamil keesu amiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu. Har'a mana Muktaar deemaa jira. Mee mana Muktaar deemee na wajjimmoo kunoo Oshee maan na wajji jira. Oshee maan illee wajjumaan jirra deemaa jirra. Maal akka jiru ka wajji laallu ta'a na wajji daawwadha na wajji tura. Subscribe, like. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu. Muktaar dhufee mana Muktaar maaliif dhufee reef akka isinitti himetti maal akka ta'e ka wajji laallu ta'a. Assalamu alaikum. wa alaikum salaam Nagaa jirta. Wayka Obboleessi. baga nagaa nufta Baga nagaa needa. እንኳን በደህና መጣችሁ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው የሚባለው Welcome. እሺ በአረበኛ ካበደያ በአረብ ይባላል hayyee arra kasi dhufee sibira dhufee gisee hundaa waan yaada keessan waan natti deddeebi'uu fi gaaffiloota akka dura ifaan nu godhaati akkanatti katenne baay'ee oo'atu jira waan namatti ofii malee biyya bira ummoo qorabara suudii faa qorabee amma oomni oowwami asinoo'a kanaafi mukayaa kan qabnu malaasee haa ta'u rakkoon qabu mataa kiyya keessatti ka deddeebi'u jira Muktaar haga fuutee kana wanna jiru hundaa mee ibsi isaanillee ibsi maal akka jiru fuudhuun maal akka fakkaatu achi booda immoo mee deebi'ee si gaafadha fuudhuun maal fakkaatani? okay gaafin kan kee bareeda fuudhuun wanni fakkaatu yoo waan marate jedhama tokko hedduu arguu dandeetta yoo duraaniin kun borcii hin qabu amma borcii baase ulfa fakkaata maaliif fuudhuun jijjiiramu anaka kiyyatti fuuni bareededha erga fuutee booda immoo ni dhiiftawa hamta sirraa gala waan jira amma shabaabummaati amma as keessa jirtu waan nuti bira fuudhamu Waa'ee mana kee yaadda jechuudha. dirqama amma alatu erga fuudhee booda immoo amma yoo akkuma daa'ima jedhee hanga daa'imaa Waa'ee gargar irratti hin dhufna. Waan fuudhatan. erga fuudheen booda gurgurmaan dhiisee isa beeku kun irra jajjabsina janaani dhiisee waan tokko waalas akka waa'ee manaa ammallee immoo erga fuuteerraa waa godhata wanta kana akka duraan baasu sanuu erga fuuteerraa yoo Jiruu keessaa jechuudha. Jiruu keessa deemaa jirta jechuudha. jedhamta Galatoon. kanaafuu fuudha asillee fuudha Baay'ee fuudhiinsa booda achi booda immoo daa'imti dhufe mee daa'ima irratti immoo maaltu jira? Akkuma sanuu gammachuu jira moo rakkoo jira? iddoo fuudha caalaa daa'ima irra gammachiise maaliif namni tokko gisee awwala gisee masatti gammada lammata gaafa ilma argatu ani daraan gisee daa'ima argate gammachuu waan feetoo dhabde bakka yoo daa'ima sana laaltee dassi jedha sitti ta'a jijjiirama hedduu jira erga fuute irraa fuuni akkuma jijjiirama ta'e ammallee immoo ilmoo argachuun jijjiirama biroo duraayyuu halkanaarra ture yookiin sa'a takka yookiin sa'a lama ture amma osoo ture egaa Ni yaadda jechuudha. daa'ima yaada Yaadda. kun kiyyaa garuu namni hundi akka Kana sababa jechuun amma gisee baay'ee ka dubartiin gaafattu hin jira. Maaliin yoo jette jaartii fuutee yoo daa'ima argattu buna daddabaame keessumaallee nuna turte yoo argattu daa'ima yoo argattu jaartii ta'e nu dagattanii kan jedhan san dhugaa yoo soba. yoo akkuma waan dagataniif ammaani parsantii dhibbatti lubbuu ta'e caayuu daa'ima irratti wanni xiyyeeffannu Jaartii ta'e dagattee jechuudha. jaalalli osomaa jiru gara na fuudhan. Amma gara daa'ima kee deeme jechuudha. Isii garuu waan isin jaallatan beeku kan kana daa'ima fuudhan. Nus daa'imni tunillee taawwalaa tuni fi lammataa garagara. Amma jaalalti addaan qoodamti moo muluu daa'ima keetitti deeme isii yoo Isiilee bar jibbuu miti. jibbite hin jenne anis Jibbuu miti yoo. anillee jibbite hin jenne Amma garuu namni ati caalaa jaallatan kun osuma jaallatu. Laalte. Ana lubbuu ta'e sana jaalaa daa'ima sana jaala. Yoo kana amma jaartii tante jaartii ta'e osuma jaallatu lubbuu ta'e jaalaa jaallatu waan tokko waan natti beeku. Wanta lubbuu keetii caaluu dhabdee. yaa isatti deemte jechuudha. Amma gaa'idawwan gabaabsas daa'imti maqaa Hamzaan jedhama.
أبانزيا هاتي يا مكان مزير وانا رأي يا رجال أكون هذا تلاقى وصوت رمضان ممكن جنتا رمضان كأول أقول أنا ما جيت متاري ما تبقى كلمة تيجي ممكن ما يسي galatoomii maarree asirratti immoo mee nama hin fuuneef erga maaliif qabda? Bareeda bakka sana tokkoffaa oshee qaama oshee buleetii yoo biyyoo kan dhaggeeffataa jira. Oshee ni beektan nama tokko asanii oshee maal? Asli akkasuma Osheetii oshee maal? Foodii yeroo firaan gubinaa yaaki fuudhaa Anda gammachiisa samii keessa arguuf fedha. Akkasii atillee akkuma dhuunfaa ijaarte keessa jaartu. Amiin. Uummata keenyallee hordoftoota fayyadamtoota keenya waliin fuudhin. Fuudha namni fuudha barbaadu tokko tokko fuudha suraatii waan ta'a. Ani illee duraan beektaa waggaa lama sadii dura bakka fuuna uumaa rakka dhuunfaa lafa. Garuu akkasiin yoo fuuteen da'uun riskiin waan duraan anamma waan duraan hin qabne adda. Mushaatee waan qabeenya guddaa osoo hin ta'in bakka riski mau wali fudi Rabbi segargara ega simu damat ilmu apa argatelle wan direna kan Rabbi lubu nama wal umum ada dah yo nama riski kan ke pakainya persanti ya sagalta mungkin sagalta santai gama jati nanti itu isi shani lihat atau shan kabatin sih empat gama jangan dia gato di jam saya masih kita kan di bank bisa all dia mau berarti jadi harus kena semua fuga amma kesuman uteno berarti yo masih cuma nak lihat dua bola bulan abad jelani akasih untuk tak kau untuk tak kena mampu jajabesa oh shele angkal lima kini video mana mesti titik apa tu soalnya masa fuga sudah ada mana kan aku di darat dua dia anak mah yakin dan dulu ni isi kata-kata sudah tadi ada mata kaji lagi lama tak kaji lagi akan lagi pakai di sini dari seperti itu kan ani keessa jiru ani mah raha tak perkara haga amma kunoo akka inni jedhetti fuudhuun gaariidha, fuudhuun bareedaadha. Achi booda immoo ilma argachuun irra caalaa gammachuu ajaa'iba agarsiisa jechuudha. Anillee namni fuune illee fuudhuun bareeda. Achi booda immoo waan riskiin dhuftu waan argamtu bareeda ta'a. Anillee erga kana qabaa atillee gorsa kee fudhadhe akkuma qabu akkuma ati jette. Rabbi ada waan beektaa namni murteessu beekti. Rabbi ada murate isin yaabtu. Rabbi isin milkeessu. Amiin. Okay. Waan murate bira dhuunfaa waliin jechaa. Tumuratti kasi gaafadhu. Daa'ima ta'e nu agarsiisa. Agarsiisuu hin dandeettu. Daa'ima yoo akka yeroo hin geenye isin argisiisa. Achaa amma fuula kana hin jajjabaan. Surprise! Ayo, kaisallee neena garuu ani hammadu akkas hammatu hin danda'u kan jedhu sira agarsiisu ta'a. Turiinsa keenya kana fakkaataa. Wassalaamu alaikum.